Ashama hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu. An abdiidha Oro MP4 irraa application garagaraa YouTube Oro MP4 jedhu irratti isin barsiisaa ture. Amma garuu application YouTube biraa irratti barsiisuu jalqabaa jira. Abdii Tube kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube keessa seennu YouTube keessa hoggaa seenne kunoo Abdii Tube inni jedhu YouTube kiyya kan haaraa jechuudha. Application kana booda asirratti barsiisa. Kuno isa kana subscribe godha hundi keessanuu Abdii Tube kan jedhu subscribe godha. Appilii garagaraa kan barsiisu asirratti na hordofa. Abdii Tube kan jedhu kana jechuudha. Inni dura Oro MP4 jedha. Oro MP4 irratti application barsiisuuf naaf mijoine achirratti viidiyoolee garagaraatti post godhaa jira. Garuu application barsiisuuf Oro MP4 irraa garanatti Abdii Tube irratti jijjiiree jira jechuudha. Abdii Tube hundi keessanuu subscribe godha. Inni dura Oro MP4 hundi keessanuu beeytanii Oro MP4 kuno isuma kana namni haaroo dhufta yoo jiraattan hundi subscribe godhaatiin bayaa. Kuno Oro MP4 isa kana jechuudha ka dura kan irratti barsiisaa ture. Kan irratti application barsiisaa ture. Amma ammoo application irraa gara viidiyoodhaan biraatti viidiyoo siyaasaa fi qosaa wanta garagaraa irratti deebisee jira jechuudha. Kan amma akkasuma odeeffannoo garagaraa asirratti akka argattan isiniif godheetiin jira Oro MP4 kan jedhu kana. Kuno wantoota garagaraa jala deemtanii yoo ilaaltan baay'ee argachuu dandeessu kan irratti. Akkasuma application duraan barsiises as jala jiran. Kana hundi keessanuu kanas subscribe godhaatiin inni haarofti amma Abdii Tube jedha. Kun amma Oro MP4 jedha. Fakkeenyaaf subscribe warri hin godhin kunoo subscribe kan jedhu diimaadhaan isiniif dhufa. Isuma kana yeroo tokko gattuu hixanii diimaa kana subscribe gootan. Kunoo akkanatti gattuu hixan san booda mallattoo kanatti isiniif dhufa as biratti mallattoo alaarmii kana isas yeroo tokko gattuu hixan yeroo hundaayyuu kallattiin viidiyoon kiyya isiniif gahe jechuudha. Hordoftoonni koo hundi keessanuu galatooma. Abdii Tube subscribe gochuun irraanfatina. Abdii Tube isa haaraa applicationidhaaf baname jechuudha. Namoonni muraasni ammas subscribe gootanii jirtanii. Isinis warri subscribe hin godhin warri appii kiyya yeroo baay'ee hordoftan hundi keessanuu seenaatiin na hordofaa galatooma subscribe gochuu hin irraanfatina. Waliif daddabarsaa an abdiidha.